hanga amma maatii keetiin viidiyoo maatii keetiin raamarteetiin gadi nuuf dhiisanii jettanii warri nagaafachaa turtan har'a obboleessi kiyya kanarratti kana bira argama jechuudha. Ekasi badawanu fi ekasi maaltu jira bani reediyoo caqasi ekana badawanu fi ekana abbatu eeggata waan fi barana. Harka foonii daawwattoota fi kabajamtoota keenya warri biyya keessaa fi biyya alaa keessanii nuu daawwattan hundi keessan jechuudha. Nageenyi keessan bakkuma jirtanitti isiniif haa baay'atu jecha naga jiraattan kana biratti argamu jechuudha. Naaf fakkaate asumaan hanga amma maatii keetiin viidiyoo maatii keetiin raamarteetiin gadi nuuf dhiisanii jettanii warri nagaafachaa turtan har'a obboleessi kiyya kanarratti kana bira argama jechuudha. Innis akka jarraa ta'ee turtii guyyaa lama sadii wajjin turree amma gara maatii isaa geessaa jira. Kanaaf maqaa asumaan wal bartanii maqaa isaallee isinitti himata eenyu akka ta'e edaa kiyya meeqaffallee akka ta'e asumaan isinitti himata. Maqaa keetirra eegaliiti barsiismee daawwattoota hin kolfin. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami nagaa jirtanii akkasii baga rabbii wal nu agarsiise amma obboleessa kiyya Urgola garree guyyaa lama mala garree wajjin deemu jirra. Isinillee bakka nu eegdani anillee maqaan kiyya Diittaa naan jedhani akkasii hordoftoota gaarii. Diittaa jedhamtu moo Diittaa sii jedhame? Diittaa jedhama. Ayya akka daawwattoota fi kabajamtoota keenya Diittaa jedhama. Turtii waggaa dheeraa booda wal agarree erga wal agarree immoo guyyaa lama sadii geenyee jirra jechuudha. Kanaaf waggaa meeqaanaaf osoo wal argu waggaa torba moo ja'a moo akka waggaa 8 na argu keetii maal sitti dhagahame reemee daawwattoota keetii basumaan daawwattoota kiyyaaf waan tokko tokko waan jettu yoo qaban si arguu kiyyaa fi ittiin gammadee baga rabbii wal nu agarsiise daawwattoota keellee booddanyoota keetillee baga rabbii wajjiin tursiisee ammallee gizee gaarii rabbii wajjiin naa tursiisiyaa anillee immoo mirqaana guddatu natti dhagahame ammallee akkanumatti wajjin itti nu haa hubsiisuu wajjin haa nu jiraachisu. Galatoomsii jecha daawwattoota fi kabajamtoota keenya Diittaan akkana jira. Yeroo duraatiif jechuudha karaa toora viidiyoo irratti kan mul'ate. Kanaaf warri jechuudha maatii kee maaliif nu mul'isiisne maaliif maatii bira deemne warri jechaa turtan ani waan maatii bira osoo dhaginaa fi osoo hin taane viidiyoo isin maruu dhabuu kootiif dhiifama isin gaafachaa. Har'a isarraa tokko erga jedheen booda yeroo biraa immoo maatii hunda viidiyoo maree isiniif gadhiisuuf qophii xumuree hin jira isin jecha bakkuma jirtanitti nageenyi fi raamanni isin bira haa jiraatu isiniif haa baay'atu. Asumaan kaa Diittaan kana fakkaata edaa kiyya sadaffaa taate afuraffaa taate hin beeku galee warra mari'atee bilbilaan natti taa'imu. Kanaaf asumaan keessumaan biras na biratti argamanii mee asirratti waan jedhan ni ilaallaa jechuudha. Yeroo baay'ee ni beekta waan ta'eef hiriyyaa kiyyaa mee waa'ee Diittaatii fi waa'ee keenya wal argaa keenya kana isaanitti maaltu dhagahame mee asumaan kana isaanitti sin dabarsa. Ayyee daawwattoota keenya baay'ee isin galateeffannaa amma jara obboleeyyan lama wal argan kana jirutti baay'ee gammachuun natti dhagahamee jira. Akkasuma isinis daawwattoonni keenya iddoo garaagaraa biyya alaatii biyya keessaa teessanii daawwataa jirtan itti gammadanii nuuf wal barnoota isaanii kanarratti wal barnoonni keessan wal barnoota gaarii isiniif haa ta'u wal barnoota isaanii kanarratti immoo baay'ee hedduun gammadee hedduun natti tolee jira isiniin jedha. Kanaaf illee maatii keenya akkasumatti deemnee dubbisnee iddoo garaagaras iddoo bashannanaa garaagaras deemnee isin daawwachiisnaa nagaa fi kabajaadhaan nu turaa isiniin jedha. Ayyee galatoomaa ulfaadhaa isin jecha asmaratti jechuudha daawwattoota fi kabajamtoota kiyyaa warri wanni isin beekuu qabdan jechuudha. Akkuma kee jechuudha namni maatii yeroo dheeraadhaaf osoo wal hin argin gargar ture wal argu immoo gammachuu guddatu itti dhagahama waan ta'eef kanaaf ani obboleessa kiyya kanarratti kaadhuudhaaf gammachuu hedduutu natti dhagahame akkuma inni jedhan waggaa ijaa fi wayina fakkaata yoo waggaa 8 jira lakka ani waggaa 2 hir'isee jira jechuudha. Wal argu keenyaaf hedduu gammadeen jira. San biratti guddatee jira innis jechuudha gaafa biraa deemu xiqqaa ture amma dulloomeeyyuu kan isarra xiqqaa immoo isaa wayyaayyuu kan isarra xiqqaa hedduu dullooman naan jedhee jira. Kanaaf viidiyoo isaanii maatiin maal akka fakkaatanii fi yoggaan argan immoo gammachuun akkam akka itti dhagahamu ni ilaalla. Aga jaraa ta'e surprise godhe isaa jechuudha yoggaa bilbiluuf
lakkoofsi jijjiirameetiin biyya seenee fakkeessa itti haasawee akka jarraa ta'e immoo hiriyaa kiyya kana biratti argitan isaan bilbili jedheen inni bilbilee booda erga magaalaa seenneen booda viidiyoo sarpiraayiz mareetiin isiniif gadhiisa jedheen ture haalli yeroo san ture xiqqishoo isii waan bareedan turiniif nuti lachuu jechuudha gammachuun anis akka duraa san rifachiisuu waan hin barbaanne viidiyoo isinii baruu dhabe san irratti dhiifama isinii jedha rakkochaa isinii jedha sila mareetiin isin gadhiisuun qaba ture kanaaf egaa turtiin obboleessa kiyya wajjin guyyaa lama goone baay'ee namatti tolaa hedduu miidhagaa ture innis kara biraa irraa dhufee maatii biraa dhufne waan ta'eef isa amma kara maatii deemuuf deemaa jira jechuudha isa garas erguudhaaf deemaa jira turtiin keenya kana fakkaata yeroo biraa immoo innis jechuudha akka inni viidiyoodhaaf haaraan taane yeroo biraa haala bareedan akka inni isin haasofsiisu abdiin qaba mee asirratti yaada xumuraa waan qabdu yoo jiraate daawwattoota keenya yaada xumuraa waan jedhani ayyee rabbi maatiin nagaa walis galchuun siin jenna maatiidhaan rabbi nagaa walis agarsiisu yeroo biraa immoo qophiidhaan akka nu eegdu abdiin qabna nus dhufnee jechuudha viidiyoo bareedaa fi maatii hunda wajjin ni marra kanaaf maatiillee nagaa jettaan asumaan nagaan gara maatii keetti galee ittiin jedha mees nu asirratti yaada qabda wanni biraa namoota waliin arginiif akka wal argamu yookaan wal argan immoo gammachuun akkam akkatti dhagahamu mees nu yaadni dabalatee jira. Daawwattoonni keenya kan iddoo garaagaraa ta'anitti ni daawwataa jirtan haala amantii isaatiin namoonni magaalaa guyyaa Jummaa isiniin ga'e isiniin jenna amma gara Jummaa sa'aatiinis deemaa jira akkasumatti haala hundaanuu baga rabbi nu argisiise ammas gara fuulduraatti waan gaggaarii waan babbareedaa viidiyoo marree isin ergina daawwattoonni Push 5 show baay'ee isin galateeffanna like subscribe godhaa share godhaa isin jenna galatooma nagaa ta'a. Ayyee ulfaadhaa isinis ulfaadhaa isin jecha amma ka itti argamnu naannoo ganda 11 itti argamna gandi 11 illee ka hedduu namatti tolti hedduu bareedduudha akkuma duraanii jirti homaa wanni jijjiiramni biraa jiru sa'aatii booda jechuudha sa'a salaataa booda barcaan naannoo kana akka jiru akkuma guutametti jira ittuma fufaa kanaaf egaa booda barcaa walitti deebinaa isin jecha Jummaa gaarii isiniif haa ta'u baga keessan torbeedhaan rabbii walitti nu adeemsu walitti isin adeemsu Jummaadhaan isin jecha turtii gaarii isiniif haa ta'u isin jaalannaa isin qabeenyaa bakkuma jirtanitti nagaa naaf ta'a. nagaan nu jiraadha. Akkasitti Push 5 Show Studio subscribe share like gochuu hin dagatina yaada qabdan karaa jalaatti naaf barreessaa isin jedha isin jaalladhaa bakkuma jirtanitti nageenyi kiyya isin biraa haa jiraatu baay'ee. Ekasi badawanu fi ekasi mantu jira bani radio jakasi ekana badawanu fi ekana abbatu egatawanu fi barana Push 5 Show subscribe gochuu maatii